Artisti Caalaa Bultumee dhiyeenya kana immoo kan dhaawamee ture. Jeneraalichi hojii san irratti raawwate jeneraala kana kaaniif hin ta'in dubbatan. Jeneraal Tasfaayee Gabroo kan jedhamu immoo kanaa miti jechuudhaan dubbata. Jeneraal Tasfaayee Gabroo Waldis ta'uu isaatii himaa jira. Jeneraalli nuti dhiyeenya kana immoo hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa irratti duulaa jiranii miti jechuun artisti Caalaa Bultumee jeneraala kanan Tasfaayee kan jennu san osoo hin ta'in jeneraal Gabroo Waldis jechuudhaanis dubbatee jira. Yaalii ajjechaadhaa dhiyeenya kana immoo isa irratti raawwatamee jiruufis hawaasa isaa maraafuuf yaadaa fi akkasumas rakkoo isa irratti ga'es dubbatee jira. Artisti Caalaa Bultumee dhiyeenya kanaatiif immoo waraana makalaakiyaatiin mataa keessa dhawamee magaalaa Finfinneetti kan ajjeefamuu ga'e gaaffii hawaasa isaatiifis akkasumas deebii guddaa kennee jira. Kanaanis artisti Caalaa Bultumee hawaasni bakka jirtan maratti nageenya fayyaa isin haa ga'u jechuun dubbata. Haaluma kanaatiinis yaalii ajjechaan irratti raawwatame hunda jalaayis nagayaan baheetiin jira jechuun ergaanii fuula miidiyaa isaatiin barreesseen booda jeneraalichiisin dhiyeenya kana irratti duulaa jirtanii miti kan biraati jechuun dubbate. Maqaa kanaa immoo jeneraal Tasfaayee kan jedhamu walitti dhufe malee jeneraal Tasfaayee Gabroo kan jedhamutu tarkaanfii kana irrattis hojjeteetis jira jedha. Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw osoo hin taane jeneraal Tasfaayee Gabramaayirkoos ta'uu isaatis kan himee jiru yoo ta'us jeneraaloonni kun maqaan isaanii adda ta'uudhaaf artisti Caalaa Bultumee addaan baaseeti jira. Garuutu immoo artisti Caalaa Bultumee dhimmi kunis immoo waraana mootummaa ta'us ajajaa waraana mootummaa yoo ta'es qaama seeraatii olii miti seeratti akka dhiyaatuufis abdii guddaan qaba jechuun artisti Caalaa Bultumee hawaasa isaa marallee akkasumas bakka jirtanitti bagana yaadan jechuun dubbateeti jira. Jeneraalichi immoo Tasfaayee Ayyaalaw kan jechaanii turtan osoo hin ta'in jeneraal Tasfaayee Gabramaahir ta'uu isaa maqaa biraa akkaaniif qabu Tasfaayee lameen walitti dhufuudha malee garaagarummaa guddaatu jira jechuun Caalaa Bultumee bakka lubbuu iyyaa fi lubbuu hawaasa kiyyaatiifis oole jechuun fuula miidiyaa isaatirrattis barreessee jira. Artistiin kun kana qofaaniifis osooniif hin taane yaalii kana osooniif hin hojjetiniin duratti saahiba kiyyaa waliin hin ture jedha artisti Caalaa Bultumee. Saahibni isaa immoo kan inni waliin ture san yeroo san keessatti immoo qalaa kanaas wajjin hin nyaanne gara hundumaanuu isaan gaggeessa ji'a wayitaan deemutti yaaliin kun irratti raawwatee jira. Kanaanis jeneraalli irratti raawwatee jeneraal Tasfaayee Gabramaayirkoos malee jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw miti jechuun Caalaa Bultumee ifa baaseera.